Ashamaar kafuun akkam jirtu daawwattoota keenya. Kun qophii alangee yeroo maraa kibxata waaree booda oduu sa'aatii 7tiin boodaa fi galgala sa'aatii 3tti simbira ga'uudha. Qophii alangee kanaanii labsii lafa baadiyyaa naannoo Oromiyaa irratti kan mari'annu ta'a. Marii kanaa fi abbootiin alangaa fi wixineessitoonni seeraa lama asna biratti argamu. Maqaan isaanii obbo Ibsaa Camadaadhaa fi obbo Hussein Dafoo jedhamu. Marisaa kan isin wajjin turamoon Hailuu Miidhagsaati. Hanga xumura marii keenyatti nu faana turan affeerraa keenya. keessummoota keenya waamicha keenya qabatanii as stuudiyoo keenyatti waan nuuf argamtaniif ulfaadha galatoomaa isiniin jedha. Isinis guddaa galatooma. Ayyee baay'ee gaariidhamee obbo Ibsaa labsiin lafa baadiyyaa naannoo Oromiyaa irra deebiidhaan baasuu maaliif barbaachisee wanta jedhuun haa jalqabnu. Tole. Labsiin guutuunsaa maqaansaa labsii bulchiinsaaf itti fayyadama lafa baadiyyaa naannoo Oromiyaadha. Haalatti lafti bulu haalatti fayyadamamu achi keessatti immoo dhimmoota lafa bulchiinsa lafaa wal qabatan hedduu kan of keessatti qabatudha. Labsiin kun bahuudhaaf wantoonni barbaachisan beezikaalii hedduutu jiru. Qorannoo bal'aatu gaggeeffame akka naannichaatti lafa baadiyyaa wal qabatee qorannoo bal'aa qaamolee adda addaa waliin atoomuun gaggeessaniin booda rakkoowwan hedduutu adda ba'e labsicha keessatti. Akka fakkeenyaatti dhimmoota kaasuu dandeenyu keessaa inni tokko lafti matumsa lafa baadiyyaa kan jedhu hiikuma lafa baadiyyaa irraa kaasee mataan isaa rakkoo qabaachuudha isaati. Lafa baadiyyaa jechuun labsii duraanii irratti akkaataan inni itti hiikame mataan isaa rakkoo qabaachuusaa. Kan biraanii kanneen lafa baadiyyaa kanatti fayyadaman beezikaalii qonnaan bulaa, horsiisee bulaa fi gamisee horsiisee bulaadha. Achi keessattis gamii horsiisee bulaan akkaataa inni itti beekamtii labsiin duraanii kennee fi mataansaa rakkoo kan qabu ta'uu isaati. Inni biraan lafa qonnaan bulaan lafi kun kansaa haa ta'u iyyuu malee lafa mootummaan qonnaan bulaa irraa fuudhee investeraaf gaafa kennu investerri mirga wabummaan qabsiisee itti fayyadama lafa baadiyyaa kanatti jechuudha. Qonnaan bulaan immoo garuu kan beekamtii heeraa kennamee fi qabiyyee lafasaa kana wabummaan illee qabsiisee itti fayyadamuu hin danda'u jechuudha. Faallaa kana qonnaan bulaa irraa fuudhamee investeraaf gaafa kennamu mirga itti fayyadama sana qabsiisee baankilee dhaabbilee adda addaa faayinaansii adda addaa irraa fayyadamaa akka turedha. Qonnaan bulaan garuu kana fayyadamaa hin turre. Inni biraan akkaataa itti dhimmoonni waldiddaa itti hiikaman. Dhimmoonni waldiddaa labsii duraanii keessatti itti hiikamanii qabatama jiruun qaama bal'aa kan qabu ta'uu isaati. Qabxiin biroon bu'uuraa haala itti lafti darbu lafti tokko namarraa namatti darbuu danda'a. Gin haa ta'uuti garuu sirna ittiin darbuu of danda'ee jiraachuu qaba. Iftoomina kan qabu ta'u qabaachuu qaba. Inni dabalataan qajeeltowwan bulchiinsa lafaa jedhamanii beekaman sadarkaa idil addunyaa irratti qajeeltoo bulchiinsa lafaa jedhamanii kanneen beekaman jiru. Qajeeltowwan kanallee akkaataa hammatamuun kan hin tumamne ta'uu isaati labsiin duraan ture. Kana malees argannaa wal qabatees rakkoo adda addaa ture jechuudha. Haalatti lafti argatamu haalatti lafti darbu dhimmoota kanaan wal qabatee rakkoo guddaatu ture. Gama biraatiin immoo haadha warraa abbaa warraa wal qabatee lafti amma haati warraa abbaa warraa wal fuudhanii walitti heerumanii waliin jiraatu. Haalli lafti kun isaan gidduutti ittiin itti buluu danda'u wanti ifa ta'e seeraan tumame heera mootummaatiin lafti qabeenya mootummaa fi uummataati jedhameera. Qabeenya mootummaa fi uummataati qabeenyi mirga abbaa qabiyyummaa isaa garuu qonnaan bulaan keenya mirga guutuu qaba. Sana keessatti mirgi akkaataa itti tumaa heeraatiin lafti qabeenya mootummaa fi uummataati jedhameeni. Lafti kun immoo dhirsaamniitiin gaafa waliin itti fayyadaman yoo diigan gaa'elaas dhufe akkaataa kamiin diigamaa dhimmoota jedhaman akkaataa kamiin immoo lafti kun qoodamuu danda'a dhimmoota jedhaman kanarratti deebiin kennu ture jechuudha. Seerri duraan ture dhimmoota gurguddoon kan biraa darbiinsa yeroo kan jedhamu jira. Lafti qabeenya mootummaa akkuma nama caqasuuf yaale qabeenya mootummaa ta'ee jira. Gama birootiin immoo seeronni tokko tokko darbiinsa yerootiin lafa akkaataa itti argatamu mala argannaa taasisu. Dhimmoonni akkasii kun qorannoo bal'aa gaggeeffame kanaan akka naannichaatti gaggeeffame sanaan booda karaa
dhimmoota kanaaf fala kennuu danda'uun hammachiifamee kan tumame ta'uu isaati jechuudha. Obbo Hussein akkaataa labsii bulchiinsaa fi itti fayyadamiinsa lafa baadiyyaa naannoo Oromiyaa haaraa kanaan jechuudha yookaan irra deebi'ee bahe kanaan lafti akkaataa kamiin argamaa akkaataa kamiin dabarfamaa mirga itti fayyadamummaa isaallee akkamitti lafa kaa'amee wanta jedhu. Osoo qajeela baay'ee argannaa fi akkaataa itti fayyadama isaatitti hin ce'in dura gaafii jalqaba kaasan irratti yaada xiqqishuu si kaa'uu barbaade. Inni dura labsiin amma nuti haaraan bara kana mirkanaa'e kun maaliif barbaachise kan jedhu wanni obbo Ibsaan kaasee dabalataani jalqaba labsiin kanaan dura qabnu labsiin 130 jedhamu jaaree jira gaafa jedhu akkaataa siyaas dinagdee yeroo ammaa kana jiruuni akkaataa qorqalbii ummanni nuti harkaa qabnu ummanni Oromoo naannoo Oromiyaa keessatti barbaaduun gaafiiwwan yeroo ammaa kan dhiyaatan hedduu isaanii karaa deebii nu kennuu danda'uun labsichi kun hin jiru jechuu haala san irratti hin argamu. Kana jechuun labsiin lakkoofsa 130 kun bara 1999 bahee achaas waggaa dheeraadha. Yoo bahu sana immoo keessattuu adabbii akkaataa seerri tokko gaafa seerri akkanaa keessattuu gaafa bahu adabbii mataaf ofii qabu. Labsii kana keessatti adabbiin hin jiru. Labsii kana utubuuf jedhanii dambiidhaan ammoo baasanii jiranii seera keessatti akkaataa wixineeffama sirna seeraa keessatti dambiidhaan gaafa adabbii baastuu fi labsiidhaan gaafa adabbii baastuu gargari wantoota kana bu'uura irraa fooyyessuun hin barbaachisaa jechuudha. Itti aanee akkaataa qorqalbii ummataatiin seerri sun gaafa wixinaa'uu fi qorqalbii nama uummanni barbaadu kun maanni ka jedhu laaluu barbaachisaa. Kanaaf qorannoowwan jajjabaan gaggeeffamanii jiru. Qorqalbiiwwan haala uummata keenyaa ta'uun tumuun hin barbaachisa jechuudha. Seera kana keessattuu akkaataa seerri duraa sun maatii itti ilaaluu fi akkaataa seerri amma haaraa ba'e kun maatii itti ilaalu gargari. Hojjetaan tokko hojjetaa mootummaa ta'ee abbaa isaa dhaaluu kan hin dandeenye yoo ta'e lafa jechuun ammoo keessattuu uummata keenya biratti ilma ofii kan ittiin dhaalchisanidha jechuudha. Ilmi isaa waan hojjetaa mootummaa ta'ee galii biraa qabuuf kan dhaaluu hin dandeenye yoo ta'e inni biraa immoo isatti maxxanee qotee bulaa kanatti maxxanee osoo jiraatu yookiin horsiisee bulaatti gamisee horsiisee bulaatti maxxanee osoo jiraatu namni itti maxxanee jiraatu kun haala lafa itti argachuu danda'u labsiisan irratti tumame garuu ilmi yookiin maatiin isaa sababa galii biraa qabuuf haalli ittiin hin dhaalle labsii kana keessa tureera jechuudha. Kun qorqalbii uummata keenya wajjin wal bira qabnee gaafa laallu fooyyessuun hin barbaachisaa. Inni biraa akkaataa qorannoon agarsiiseen seerri duraa kun qabatamatti rakkoowwan seeraa hedduu rakkoowwan seera kanarraa maddan hedduu isaa keessattuu galmeewwan mana murtii yoo laallu bu'uura falmiiwwan hedduu ta'ee jira jechuudha. Kanaafuu wanni kun kan nu agarsiisu maalinni waan seera kana fooyyessuun barbaachisaa akka ta'e galmeewwan murtii hedduu sakkattaane irraa gudunfaa kanarra geenyee jira. Kanaaf haala kana fooyyessuu danda'uun tumuu barbaachisa jechuudha. Kanaaf gara seera haaraa kanatti dhufnee jirra. Seera haaraa kana keessatti egaa gaaffiiwwan amma qajeelatti na gaafattee waa'ee argannaati. Akkaataan argannaa seerri kana dura seerri jiru heera mootummaatitu jira. Heerri mootummaa federaalaas heerri mootummaa naannoos lammiileen Itoophiyaa lafa argachuuf mirga akka qaban sabni sabaaf sablammiin biyya kana keessa jiraatu lafa argachuuf mirga akka qabuun kaa'aa jechuudha. Keessattuu matayyaadhaan gaafa dhufne yookiin dhuunfatti gaafa dhufne namni waggaa 18 ol ta'e jiraachuuf lafa gaafachuuf mirga akka qabu seeronni keenya kaa'anii jiru. Kan labsii haaraa kana keessatti qabannee dhufnes isuma kana jechuudha. Namni waggaa 18 ol ta'e kamiyyuu lafa argachuuf mirga heeraan kennameef san fudhachuu barbaachisa, rikognaayis godhuu barbaachisa. Haala kanaan as keessatti hammatamee jira. Inni biraa waggaa 18 gar ta'anii daa'imman haadha abbaa hin qabne orfaandi kan nuti jennu kun jechuudha. Daa'imman haadha abbaa hin qabne kunniin haala addaatiin lafti haala ittiin argamuu danda'u as keessa kennee jira. Egaa lafti eessaa dhufa gaafiin jedhu deddeebi'ee ka'uu danda'a. Lafti akkaataan ittiin dhufu karaa baay'een labsii kana keessatti xineeffamee jira. Tokko mootummaan lafuma ofii qabu irraayyuu kennuu danda'a. Lafti mootummaa harka jiru hin jira. Lama lafti sababa garaagaraatiin mirgi itti fayyadama isaanii mirga abbaa qabiyyummaa isaanii mulqamuu danda'u hin jira. Wantoonni labsii kana keessatti tumaman yoo
osoo hin ilaalamin yookiin osoo hin kabajamin irra darbame mirgi nama sanii kun irraa mulqamuu danda'a jechuudha. Seerri akkaataan tumaan isaa stringent ta'us yookiin baay'ee abbaa qabiyyee kan eegu ta'us abbaan qabiyyechaa garuu lafa haala miidhaa geessisuu danda'uun kan itti fayyadamu yoo ta'e karaa seeraan alaatiin lafa kana kan dabarsu yoo ta'e haalotni garagaraas keessatti hammatamanii jiranii haala kanaan lafa deebi'ee mootummaan qooduu danda'a jechuudha. Itti fayyadama isaa ilaalchisee waan labsii 130 keessatti hin argamin labsii ammaa kana keessa waan jira karoora itti fayyadama lafaa waan jedhu tokkotu jira. Akkuma biyya kanaatti karoora itti fayyadama lafaa mirkanaa'ee hojii irra oolee seerotaan deeggarame hin jiru. Egaa land use plan yookiin karoora itti fayyadama lafaa gaafa jennu lafti akkaataa islooppii isaatiin lafti kun maaliif ta'aadha yookiin akkaataa barbaachisummaa isaatiin akkaataa gabbina biyyee isaatiin wantoota garaagaraa of keessaa qaba land use plan kan jedhamu kuni akkaataa kanaan namni itti fayyadamuu danda'uu qaba. Seerota duraa keessatti keessattuu seera federaalaas haa ta'u seera naannoo keessatti land use plan yookiin karoora itti fayyadama lafaa kan jedhamu kuni seeraan hin deeggaramne. Amma seera keenya kana keessatti labsii amma haaraa 248 labsii itti fayyadama fi bulchiinsa lafa baadiyyaa kana keessatti akkaataa karoora itti fayyadama lafaatiin ta'uu akka qabu tumamee jira. Karoora itti fayyadama lafaa kun yeroo ammaa kana almost mirkanaa'ee labsii kana wajjin hojiirra kan oolu taa'ee jechuudha. Yeroo kana keessatti fakkeenyaaf lafa ol ka'iinsa isaa akkaataa ejjina jennu afaan achi keessatti afaan yookiin teknikaal jecha seeraatiin ejjina jenna. Ejjina kana keessatti akkaataa islooppii saniitiin namni itti fayyadamuu akka qabu. Yommuu itti fayyadamu immoo dirqamaalee seerota kanneen irratti gatame eegee itti fayyadamuu akka qabu. Dirqamaalee kanneen keessaa kunuunsa mataansaa jechuudha. Lafti kunuunfamuu qaba. Yoo akka kunuunfamne taate nyaatamee ciccituu danda'a. Kunuunsa gara biraatiin biqiltuuwwan achirra dhaabatan fakkeenyaaf lafa misooma adda addaatiif oolu biqiltuuwwan miidhaa geessan kan dhaabnu yoo ta'e haala kanaan miidhamuu waan danda'uuf dirqamni tokko tokkoon seera kana keessatti hammatamee fi seera kana raawwachiisuuf dambii kana booda ba'uunis mirgoonni kun babal'atanii kan ta'an waan jiraniif akkaataa kanaan ta'uu akka qabu seera keenya keessatti tumamee jira jechuudha. Baay'ee gaariidha obbo Ibsaa. Akkaataa labsii itti fayyadamiinsaa fi bulchiinsa lafa baadiyyaa naannoo Oromiyaa kanaatiin jiraataan naannichaa jechuudha lafa akkaataa kamiin argata itti fayyadama akkaataa kamiin ammoo dabarsuu danda'a wanta jedhu asirratti wanti dabalta. Tole. Argannaa laalchisee akkuma obboleessi koo Hussein kaasuuf yaale jiraataan naannichaa kan ta'e qonna horsiisee buluu gamis horsiisee buluun barbaadu umurii isaa waggaa 18 ol ta'e lafa gaafatee mootummaarraa argachuu danda'a jechuudha. Kun qajeeltoodha. Umurii isaa 18 ol ta'uu qaba. Qonna horsiisee buluu fi gamis horsiisee buluun jiraachuu nama fedhii qabu yookiin immoo jiraachaa jiru mootummaarraa kan argachuu danda'u jechuudha gaafatee. Haa ta'uutii malee labsii amma labsii 248 labsii lafa baadiyyaa naannoo Oromiyaa kanarratti waan haaraan waan dabalame mirga daa'immanii seerota adda addaatiin beekamtii argatan ibin biyyi keenya illee mallatteessitee xiyyeeffannoo keessa garaagalcheen namni umurii isaa waggaa 18 gadi ta'e akkaataa itti lafa argachuu danda'u tumamee jira jechuudha. Waan addaadha amma kun labsii kam keessa hin jiru. Kun immoo maa'inni ulaagaa stringent ta'e yookaan immoo ulaagaa baay'ee dhiphaa ta'e. Innis maalinni daa'imti tokko haatiif abbaansaa qonnaan horsiisee buluun osoo jiraachaa jiranii qabiyyee lafa baadiyyaa immoo kan hin qabne yoo ta'e lafa baadiyyaa immoo kan hin qabne yoo ta'e yoo immoo irraa boqotaniiru ta'e ijoolleen kun akka facaanii alatti namneef jecha lafti yoo jiraate akkuma warra kaanitti gaafatanii akka argachuu danda'an karaa guddistoota isaaniitiin jechuudha. Waa sadi jechuudha. Tokko maatiin isaanii haatis abbaanis irraa boqotaniiru yoo ta'e inni lammaffaa maatiin isaanii warri irraa boqotan kun qabiyyee lafaa kan hin qabne yoo ta'e. Kana yoo ta'e daa'imman kun gaafatanii akkaataa itti argachuu danda'an namni umuriin isaa 18 gadi ta'e jechuudha. Kun seerota adda addaatiinis mirgi daa'immanii bakka olaanaa akka qabu beekamtii kan qabu waan ta'eef as keessattis haala addaatiin xiyyeeffannoo addaan dabalamee jiru jechuudha. Labsii amma kan Oromiyaa kan haaraa mirkanaa'e kana keessatti. Inni biraanii argannaa lafa dhaabbilee adda addaati. Dhaabbileen adda addaas lafa gaafatanii argachuu danda'u. Manni amantaa gaafatee argachuu danda'a. Investarri gaafatee argachuu danda'a. Qonnaan bulaa horsiisee bulaa yoo hin taane jechuudha. Inni kun yommuu argatani investarri akkaataa seera investimentiitiin argata.
manneen amantaa yommuu gaafatan argachuu danda'u. Garuu labsii kana keessatti wanti haaraan tumame inni istaandardiin taa'eeru jira jechuudha mana amantaa tokkoof. Sababni manni amantaa tokko hanga kiiloomeetira 5,000. Kanammoo maal yaadameetu lafti baay'ee risoorsii murteessaadha. Baay'ees immoo baay'ee dhiphaa. Namni dabalaa jira lafti sanuma lafti qabnu jechuudha. Namni yeroo ittiin dabala. Garuu lafti isuma jalqaba jiru sana. So yeroo kana keessatti amma dhaabbilee amantaa garaa keessatti lafa bal'aa iddootti qabatamee jira. Inni awwaalchaaf qofaatti gaafatan akkuma jiru ta'e, inni waa'ee amantaa mana amantaa hundeeffachuuf kan gaafatan akkuma jiru ta'e, kaayyoo hundeeffamaniif kan isaaniif tajaajilu lafti adda bahee heektaara walakkaa akka kennamuu hin dandeenye akkaataa kanaan tumame jechuudha. Inni biraan dabarsa kana. Qabiyyeen qabda, qabiyyee lafa baadiyaan qabda, akkaataa itti nama biraaf immoo dabarsuu dandeessudha. Kana keessatti tokko kennaan dabarsuu dandeessa, dhaalmaadhaan dabarsuu dandeessa. Labsiin duraanii akkuma jalqaba obbo Hussein kaasuuf yaalanii waa'ee dhaalmaa keessumaa labsii lafa baadiyyaa naannoo Oromiyaa labsii 130 namni almost hojjetaan mootummaa kan ta'e yookaan galii biraa kan qabu daldalaas haa ta'u galii biraa qabaate taanaan lafa baadiyyaa dhaaluudhaaf sekendarii akka ta'e almost dhaaluu akka hin dandeenye nama isatti hirkatee jiraatutu dursa dhaaluu qabaadha. Kuni naannoo Oromiyaa keessatti maal fide wantoota gurguddaa ta'an lama fide rakkoo gurguddaa ta'an lamatu mul'ate kanaan wal qabate tokko obboleessi walirratti ka'e jechuudha hanga wal ajjeesuu ga'e wal barbaada jechuudha inni hojjetaa mootummaa hin taaneef inni qonnaan bulaan jiraatu jechuudha. Inni lammaffaa aadaaf duudhaa uummata Oromoo keessa ture duraan guddifachaadhaan namallee ofitti qabee kan isaa godhatee guddifatu ture akka namni biraan uummata kana wajjin hin jiraanne taasise. Sababiin isaas warri summaa inni warra nama itti hirkatee galii biraan qabne laficharraa jiraatutu dhaalaa jedha. Yeroo kana hojjetaa mootummaas hojjetoonni warri qonnaan jiraatanis inni kun lafa maatii koo dhaaluuf as galee maatii kootti dhufee galee. So wantoonni kun rakkoowwan gurguddaan kun tokkoffaa aadaaf duudhaa keenya wajjin illee kan hin deemne ta'uusaa lammaffaa rakkoowwan qabatamaa uumuusaa sadaffaa immoo manneen murtii keessatti illee hojmaata baay'ee wal fakkaataan ta'e murtii wayii yommuu kennamu murtii wal fakkaataa ta'an kan kennamaa hin jirre waan ta'eef rakkoon kun erga qorannoo adda bahee namni ijoollee jalqaba akkaataa seera rogummaa qabuutiin mirga dhaalmaa qabuuf qabiyyee lafasaa dhaaluu akka danda'u. Seera rogummaa qabu jechuun akkuma seera hariiroo hawaasaa akkuma qabeenyi dhaalamu jalqaba irratti ijoolleetu dhaala taansii ijoollee taansii akkaataa kana sadarkaa 5 deema 5ffaa irratti namni dhaaluu hin jiraanne mootummaaf galii ta'a jechuudha. Akkuma kanaan akkaataa kanaan laftis dhaalmaan kan darbuu danda'u haala kanaan ta'u akka ta'u tumame jechuudha. Inni lammaffaa kennaadha dabarsa lafaa wal qabatee. Kennaanis wal qabatee duraan seera duraanii rakkoo qaba. Amma garuu seera labsii lafa baadiyyaa isa ammaa kana keessatti labsii 248 keessatti kennaa jalqaba namni ijoolleesaaf kennuu akka danda'u namni qabiyyee lafa baadiyyaa qabu jechuudha. Inni lammaffaanii yoo ijoollee hin qabne immoo haadhaaf abbaasaa obbolaawwansaa sadarkaa itti aanutti jechuudha. Otoo isaan jiranii garuu nama biraaf kennuu akka hin dandeenye jechuudha. Kennaa kana keessatti wantoonni adda ba'anii taa'ammaa inni ulaagaan biroo walakkaa ol kennuu akka hin dandeenye mootummameera jechuudha. Walakkaa ol qabiyyee lafasaa heektaara 10 yoo qabaate 5 ol nama tokkoof kennuu hin danda'u. Sababni immoo beesikaalii sababni guddaan jedhamee kan fudhatamu namumti tokko qofaan inni jalqabaa qonnaan bulichi attaachimentii lafa sana wajjin qaburraa adda ba'uu hin qabu. Lafasaa hundumaa kennaan dabarse taanaan qonnaan bulaa ta'uun isaas shakkisiisaa jechuudha. Maal hojjetare? Inni lammaffaan immoo maatii waan ittiin jiraachisu illee dhabuu danda'a jechuudha. Akka feeteedha yoo kan kennamu ta'e. Sadaffaa irratti kennaadhaan lafa hundumaa yoo kenne ijoollee nam tokko yoo ijoollee 5 qabaate nama tokkoof lafa hundumaa kenne dhaalma booda dhufuuf ijoollee warra kaan impilaayidilii hin buqqa'u jechuudha. So kanarraa kan ka'e kennaanis walakkaa ol kennuu akka danda'u jalqaba immoo kan inni kennuu danda'u immoo ijoollee isaaf itti aansee immoo yoo isaan kun hin jirre ta'e namoota akkaataa seera dhaalmaatii sadarkaa lammaffaa irra jiraniif kennuu akka danda'u labsicha keessatti tumame jechuudha. Karaa iftoomina qabuun. Kanaaf haalli argannaa isaas haarri dabarsa lafti itti darbuu danda'us iftoominaan taa'ee jira jechuudha. Baay'ee gaariidhamee obbo Hussein akkaataadhuma
labsii bulchiinsaa fi itti fayyadamiinsa lafa baadiyyaa naannoo Oromiyaa kanaanii lafti akkaataa kamiin safaramaa galmeessamaa wabiin mirga itti fayyadamummaa isaa akkaataa kamiin mirkanaa wanta jedhullee haa ilaallu. Jalqaba irratti karoora itti fayyadama lafaa gaafa jedhu karoorri kunniin wantoota garaagaraa of keessaa qaba. Wantoota garaagaraa gaafa jedhu wantoota akka qawwisuuf of keessaa qaba. Lafti qawwifamee diteelii lafa kanaa galmaa'uu qaba jechuudha. Galmaa'ee tokko tokkoon taa'uu qaba. Kanaaf kan irraa barbaadamu giddugala odeeffannoo tokko keessatti diteelii lafa kanaa haala kanaan taa'uu qaba jechuudha. Kanaaf galmeessuun lafti baadiyyaa qawwisanii galmeessanii akkaataa yookiin plootii isaa yookiin lafichaatiin galmeessanii kaayuun ulaagaawwan seericha keessatti tarraan keessaa tokko kana. Kanaaf haala kanaan diteeliin isaa galmeeffamee itti fayyadamuu akka qabu karoora itti fayyadama lafaa kana keessatti keenya jira. Egaa wantoonni teeknikaal ta'an achi keessatti karoora itti fayyadama lafaa keessatti wantoonni diteel ta'an jiru. Inni kun caalatti abbaan qabiyyaa achi jiru kuni seeraan akka tikfamuufi. Seeraan akka tikfamuuf yoo jedhu akkuma jalqaba irratti obbo Ibsaan kaasee dabarsa hojii wal qabsiisee namni mirga qabu tokko haala kamiin dabarsaa. Gaafa jalqaba qawwifamu mirgi kun galmaa'ee kan hin teenne yoo ta'e galmaa'ee ammoo ulaagaawwan achirra jiran itti fayyadamtoota isaa wajjin kan hin teenne yoo ta'e konsekwensiin isaa yookiin wanti inni itti fiduu danda'u falmiidha jechuudha. Kanaaf tokko falmii kanarraa haala nama saaxiluu danda'uun qabiyyeen beekamee lafti nu bulchinu beekamee tokko tokkoon taa'uu qaba. Egaa biyya keenya keessatti lafti irra jireessaa loolaandiidha. Loolaandii yoo jedhu lafa digriin isaa gadi bu'aa ta'e gadi bu'aa yookiin jedhu lafa gadi siiqaa ta'edha. Naannoo parsentii 60 fi isaa ol akka ta'e inni himama. Namni parsentiin 40 ta'u naannoo sana akka jiraatu immoo ni himama. Namni parsentii 60 ta'u lafa ol aanaa lafa ol ka'aa parsentii 40 ta'u irra jiraata. Amma lafa kana garanaa garasitti haala itti fayyadamuu dandeenyuun diteelii isaa kennee haala itti fayyadama isaa immoo haala kanaan tiriirsuu akka qabnu achi keessatti labsicha keessatti tumamee jira jechuudha. Kanaaf egaa qawwisuu fi galmeessuun komponentiiwwan karoora itti fayyadama lafaa keessaa isaan tokko ta'ee akkaataan itti qawwisnu akkaataan itti galmeessinu ammoo teeknikaalii keessattuu qawwisuu wajjin wal qabsiisee dirqamaalee biiroo lafaa Oromiyaa irra taa'e keessaa tokko kana jechuudha. Yeroo yeroon lafa kana update godhaa deemuu akka qabu. Karoora itti fayyadama lafaa yeroo yeroon update godhaa deemuu akka qabu. Kanaafuu akkaataan raawwannaa isaa wantoonni haga ammaa hojjetaman akkuma jirutti ta'ee asiin booda lafeewwan yookiin lafa haala amma ulaagaawwan seera kana keessatti tarreeffamee jiruun yookiin tumamee jiruun qawwisuun galmeessaa deemuun dirqamaalee biiroolee kanniinii ta'e jechuudha. Kanaafuu biiroon lafaa akkuma isiniin jedhe karoora itti fayyadama lafaa asiin dura qophaa'ee jiru kana raawwachiisu keessatti qawwisuu galmeessuu yeroo yeroon ammoo karoora itti fayyadama lafaa update godhaa deemuun dirqama isaa waan ta'eef haala kanaan kan raawwatu ta'a jechuudha. Karoora itti fayyadama lafaa jechuun hiikoo labsicha keessatti siikamee jira normaalii haa ta'uutti garuu karaa salphaa ta'een hubachuudhaaf lafti maaliif oolaa akkuma amma pilaanii magaalaa jennu jechuudha. Pilaaniin magaalaa amma lafa industirii lafa sooshaal sarvisii lafa daldalaa lafa hojii industiriif oolu jennee qoqqoodamee jira jechuudha. Lafa baadiyyaa wal qabatee Itoophiyaa keessatti naannoo kam keessatti ibin sadarkaa federaalattis karoora itti fayyadama lafaa haala kana adda bahee jiru jechuudha. Naannoo Oromiyaa qorannoo bal'aa ta'e gaggeessuudhaan hojii karoora itti fayyadama lafaa baadiyyaa wal qabatu irratti olmuusi xumuree jira akkuma obbo Hussein kaasuu yaale jechuudha. Kanaaf lafa naannoo Oromiyaa keessatti lafa baadiyyaa qabnu eessatu hojii qonnaa kamiif oola eessatu hojii investimentiif oola kan jedhu karoora itti fayyadama lafaa nu ibsa jechuudha. Sanaan alatti akkuma feeteedhaan lafuma oomisha qonnaaf ta'u fuudhamee hojii investimentiif hin kennamu jechuudha. Kun
lafti karooraan hoogganamus qaba. Fayyaa namaa waliinis wal qabata, naannoo waliinis wal qabata. Kana waan ta'eef haala kanaan labsicha keessatti baay'ee bakka hedduutti bu'uura kan godhatu karoora itti fayyadama lafaati. Qonnaan bulaan tokko qabiyyee lafasaa wabummaan qabsiisee maallaqa liqeeffachuu akka danda'udha baankiirra. Faayinaansiin kan duraan amma qonnaan bulaa biraan kan qaqqabne dhorkame amma qabiyyee lafasaa mirga itti fayyadama isaati. Qabiyyicha miti kan inni qabsiisu. Mirga itti fayyadama qabiyyee lafasaa kana qabsiisee akkuma investeerri mirga itti fayyadama qabiyyee lafaa qabsiisee maallaqa baankiirraa liqeeffatu qonnaan bulaan keenyas mirga itti fayyadama lafichaa qabsiisee maallaqa liqeeffachuu danda'a jechuudha. Kun achi keessatti yoo qonnaan bulaan kun maallaqa kana deebisuu dadhabe yoo kan jedhullee taa'ee jira jechuudha. Labsicha keewwata 17 akka tumamee jirutti jechuudha. Yoo qonnaan bulaan kun idaa maallaqa itti fayyadama mirga itti fayyadama qabsiisee liqeeffate kana deebisuu dadhabe qaamni liqeesse sun qabiyyee lafa sanaa fuudhee yookaan kiraa kenne yookaan immoo ofiima isaatiin oomisharraa oomisha itti fayyadamuu danda'a jechuudha. Hanga bara turtii achirra taa'e waliigaltee irra taa'e barri turtii waggaa 15 ol darbuu hin danda'u. Waggaa 15 keessatti waggaa 15 gaditti yeroo kamiyyuu walii galuu danda'a jechuudha. Sanarra darbee immoo yoo maallaqa liqeesse ol laficharraa yoo oomishate bara turtii sana keessatti isa darbaa oomishate sanaaf abbaa liqeeffataadhaaf akka deebisuu danda'u qonnaan bulaa kanaaf akka deebisuu danda'u labsicha keessatti kan tumame. Kanaaf baalaansii lama jira jechuudha. Qonnaan bulaan mirga isaatti fayyadamuu akka danda'u. Dhaabbileen faayinaansii immoo gaafa qabsiisanii maallaqa liqeessan sanas isaanis gaaraantii akka qabaatan. Sadaffaa immoo qonnaan bulaa harkaa laftis immoo akka hin baane karaa kana bu'uura qabxiiwwan sadan kana bu'uura godhateen keewwata 17 irratti tumamee jiraachuu isaati garuu mirga guutuu qaba. Qabiyyee isaa kana keessaa garuu hunda miti innis qabsiisuu kan danda'u. Hunda yoo qabsiise immoo maatii isaa beelatti fiduu danda'a qonnaan bulaan keenya walakkaa oole jechuudha. Amma qonnaan bulaan hektaara 20 qaba hektaara 10 guutuu qabsiisee maallaqa liqeeffachuu danda'a. Amma yeroo ammaa kana yoo ilaallu amma qonnaan bulaan keenya oomishaawwan qamadii boqqolloo wantoota adda addaa irratti hirmaatee galii gurguddaa argachaa jira jechuudha. Olmus kan investoroota hin arganne yerootti argatu jira jechuudha. Kanaaf qabiyyee lafasaa qabu keessaa walakkaa karaa hin caalleen qabsiisee liqeeffachuu akka danda'u labsicha keessatti hammatamee jira jechuudha. Kun labsii hanga ammaatti turan akka biyyaattis akka naannolee garaagaraa keessattis hin tumamne jechuudha. Yeroo jalqabaaf akka labsii 248 keessatti kan hammatame ta'uu isaati kan ibsu barbaadu. Baay'ee gaariidha. Obbo Huseenee mirga abbaa qabeeyyummaa fi itti fayyadamiinsa lafa baadiyyaa kanaan wal qabateeti jechuudha. Falmiin yeroo ka'u akkaataa kamiin hiikamaa wanta jedhu. Falmiin dhimma lafaa wajjin wal qabsiisee naannoo Oromiyaa keessatti ka'u olaanaa akka ta'e qorannoon keenya hin agarsiisa. Qorannoo irratti falmiiwwan kun karaa garaagaraatiin ka'u. Falmiiwwan kana furuu keessatti seerota duraa keessatti wantoonni ta'aniiru hin jiru. Akkamitti furuu dandeenya akka jedhu ammoo seera kana keessatti wantoonni hammatamee jira jechuudha. Jalqaba irratti falmiiwwan hedduu hambisuudhaaf tokkoof waa'ee duratti sii kaasaa ture waa'ee dhaalma wajjin wal qabsiisee ilmi yookiin maatiin abbaa qabiyyee tokko nama lafa qabu tokko lafa sanarratti mirga kan qabu tokko haala dhaaluu danda'uun tumameera. Inni kun bu'uura irraa falmiiwwan hedduu gama kanaan hambisaa jechuudha. Darbee garuu falmiin dhufuu danda'a. Itti fayyadama irratti falmiin dhufuu danda'a. Dhaalmaa isaa irratti falmiin dhufuu danda'a. Dhaalmaadhaan wal qabsiisee gama biraatiin kennaa wajjin wal qabsiisee kennaanis gaafa kennamu yeroo tokko namni tokko maatiiwwan hedduu dhiisee nama tokko qofa kennuu danda'a. Kennaa irrattis seerri haala ittiin caqaseen jira keessattuu namoota ilmaan isaanii gidduu konsensasiin jiraachuu akka qabu seera kana keessatti caqasamee jira. Konsensasiin jiraachuu maal hambisaa falmiiwwan namni tokko kennaadhaan akkuma jiruun lafa ofii qabu guutuu namaa kennee yookiin ilma isaatii tokko qofaa kennee namoota achi ilmaan booda qabu ilmaan biraa kan dhorkatu yoo ta'e rakkoo ta'aa waan tureef kan duras waan argaa turree fi haala konsensasii ittiin jiraachuu seera kana keessatti kennee jira.
amma kana hundarra iyyuu darbee wantoonni seerri kun kakkaa'e akkuma jiran ta'ee falmiin gaafa dhufe maal godhuu qabnaadha. Egaa falmiin kun sadarkaa inni irraa ka'uu qabu murteessinee jira. Lafti sadarkaa gandaatti argama. Yoo darbee ammoo aanaa irratti argama jechuudha. Kanaaf koreewwan garaagaraa caasaan naannoo san jiru falmiiwwan sadarkaa san irraa ka'uu akka qabu haalli itti aangeffamee jira. Kanaan ala yeroo amma kana keessattuu duula gara aadaa fi duudhaa keenyaatti adeemnu jedhuun manneen murtii aadaa hundeeffamanii jiru. Namni akkuma fakkeenyaaf mana murtii shari'aatti fedhiidhaan dhimma ofii geeffachuu danda'u manni murtii hawaasummaa naa dhiyaataa jedhee gaafatti amane achis fedhii isaa ittiin geeffachuu haala danda'u haala ittiin tumamee hin jira jechuudha. Kana falmiiwwan dhimma lafaatiin wal qabatan ispeeshaalii naannoo lafichi sun itti argamu ganda lafichi sun itti argamu wal qabsiisee achii ka'uu akka qaban. Gaafa achii ka'u garuu ulaagaawwan ittiin deemuu qabu tokko tokkoon seera kana keessatti tarraa'ee jira. Inni kun maal hambisaa yeroo tokko tokko namuu lafa hin qabnetu falmii lafaa dhufee gaggeessa. Falmii lafaa dhufee gaggeessaa falmiin kun deemee haalli ittiin murtaa'us jiraachuu danda'a jechuudha. Kana hambisuudhaaf lafti ganda tokko keessatti kan argamu yoo ta'e koreen sadarkaa san jiru dhimmicha beekee achirraa ka'uu akka qabu haalonni addaa ittiin taasifamee jiru jira. Kanaaf falmiiwwan kan hambisu beezikaalii seera kana keessatti moodaalitiin ittiin fayyadamne kana. Egaa falmiiwwan kun sadarkaadhaan gaafa dhufu ulaagaawwan stringent ta'an ammoo falmiidhaan wal qabsiisee fakkeenyaaf falmiin hundi seera kana keessatti haala kanaan ka'uu danda'a jennee wanti tarreessuu dandeenyu hin jiru. Garuu falmiin gaafa ka'e moodaalitii kan fayyadamu. Manni murtii qulqulleessuu gaafa qabu wantoota irraa qulqulleessuu danda'u. Agarsiistuuwwan seera kana keessatti tarraanii 1 2 3 jedhanii ta'an waan jiraniif haala kanaan falmiin haala ittiin furamuu danda'u kennee jirra jechuudha. Baay'ee gaariidha. Obbo Ibsaa irratti keessayyuu falmii uumamuu danda'u akkaataa kamiin furama wanta jedhu irratti yaada dabalata. Tole jalqaba irratti mirga abbaa qabiyyummaa mirgi itti fayyadamaa daangaan isaanii eessaa garaagarummaan isaanii maali kan jedhu kaasuun baay'ee murteessaadha. Labsii duraan irras hin turre dhimmi kun jechuudha. Labsiiwwan naannolee adda addaa irras hin jiru lafa baadiyyaa jechuudha. Haa ta'uti garuu labsii lafa baadiyyaa naannoo Oromiyaa haaraa tumame kanarratti mirgoonni kun lamaan adda ba'anii tumaman jechuudha. Mirgi abbaa qabiyyummaa jira, mirgi itti fayyadamaa jira jechuudha. Garaagarummaan isaanii inni bu'uura namni mirga itti fayyadamaa qabu qabiyyee kana nama biraaf dabarsuu hin danda'u. Mirga abbaa qabiyyummaa isaa sana jijjiirsisuu hin danda'u jechuudha. Itti fayyadamuu qofa jechuudha daangaan isaa jechuudha. Inni kun inni mirga itti fayyadamaa qabu jechuudha. Inni mirga abbaa qabiyyummaa qabu garuu lafa kana dabarsee nama biraaf kennuu, nama dhaalchisuu, dhaamoodhaan kennuu, kireessuu mirgoota bal'aa ta'antu tumamee jira jechuudha. Hiikoo labsicha keewwata 2 xiqqaa 22 jalattis jechuudha. Kanaaf garaagarummaa kana qabu. Gara gaaffii amma nu gaafattanitti waan deebi'u amma waldiddaan kun akkaataa kamiin hiikama kan jedhu adda bahee waan labsii duraan irra hin turretu tumame jechuudha. Jalqaba gandarraa dhimmoonni ka'an dhimmoota akkamiitii kan jedhutu adda bahee kaa'e jechuudha. Waldiddaa yookaan mirga abbaa qabiyyummaa wal qabatee nama maatii ta'e yookaan mirga dhaalmaa qabuuf hin qabne gidduutti uumamu gandarraa kan ka'u jechuudha. Waldiddaa qabiyyummaan mirga abbaa qabiyyummaa wal qabatee jiru. Fakkeenyaaf amma dhimmi dhaalaa, dhimmi walii galtee lafuma wajjin wal qabate ta'e dhimma lafaallee yoo ta'e mana murtii idilee irraa ka'a jechuudha. Kanaaf amma labsicha keessatti keewwata 33 labsicha irratti dhimmoota kana duraan adda bahee hin tumamne ture. Manneen murtii keessattis rakkoo guddaa kan uumaa ture isa kana. Kanaaf waldiddaan kun dhimmoonni waldiddaa jedhamanii gandarraa ka'uu qaban jalqaba isaan kamii kan jedhutu labsicha keessatti tumame. Erga sanarraa ka'ee gandarraa akkaataa itti jaarsolii filatanii yoo namni jaarsolii filatan sun immoo bulchaan gandaa akka filachiisu bulchaan gandaa immoo abbaa dhimmaallee yoo ta'e amma duraan labsii duraanii keessa tokko kana rakkoo kan ta'e yoo bulchaan gandaa sun iyyuu abbaa dhimmaa ta'e immoo akkaataa itti aanaa yookaan namni biraan filachiisuu danda'u jaarsolii filatanii waliin akka dubbachuu danda'an. Asirratti qabxiin bu'uuraa ta'e dabalamuuf yaalame wixinee kana keessatti tumame
waldiddaa kana keessatti yoo murtii jaarsoliin dabarsan irratti gareen lamaanuu yoo walii galan raawwii isaa mana murtiitiin raawwachiifachuu danda'a jechuudha. Namni murtaa'eefi. Jaarsoliin murteessaniiru barreeffamaan kennu garee lamaaniif qophii ta'ee chaappaan gandaatti rukutamee kennamaafi sana qabatee mana murtii dhaqee raawwachiifachuu danda'a jechuudha. Lafa sana. Jaarsoliin immoo yeroo lafa kana qabiyyee kanarratti murteessan maal godhu sirriitti adda baasanii akka ka'an dirqama irratti gatamee jira jechuudha. Kun duraan amma rakkoo ture jechuudha. Labsii duraanii keessatti dhimmoonni akkasiin hammatamne ture jechuudha. Inni biraan humna ol yoo ta'e immoo jaarsolii gandaarraa ka'uu kan hin dandeenye ta'uusaa dhimmoonni dirqisiisan yoo jiraate immoo kallattumaan haalatti mana murtiitti dhiyeeffachuu danda'u. Dhimmi qabxii ijoon kan dabalame jechuudha. Yeroo tokko tokko pirooseerii warri gandaa sirnaan dirqama isaanii irratti gatame raawwachuu dhabuutiin qonnaan bulaan keenya gidduutti yeroo rakkatu jira wal dhabdeemaa wal qabate. Kanaaf dhimmoonni kun adda ba'anii rakkoo duraanii kan ture maaltu ture kan jedhu kanaaf akkaataa itti fala ta'uu danda'u hin tumame. Lammaffaa irratti oomishniin kenname mana murtii aadaa geeffachuu akka danda'an. Naannoo Oromiyaa labsii 240tiin manneen murtii aadaa hundeessee jira. Manneen murtii aadaa duudhaa sirna gadaatiin taa'anii jaarsoliin kan abbootiin gadaa murteessan jira jechuudha. Kun heera mootummaa ta'eeyyamaa bu'uura heera mootummaa sana irratti hundaa'ee naannichi immoo labsii irratti baafate mana murtii aadaatti geeffachuu kan danda'an fedhii isaaniitiin yoo fedhan lamaanuu irratti walii galaniiru taanaan bakka dhimmi keenya kan manni murtii aadaa yoo nu ilaale rakkoon qabu jedhanii yoo mana murtii aadaa geeffatan laalamuufii danda'a jechuudha. Baay'ee gaariidha. Keessayyuu labsii bulchiinsaa fi itti fayyadamiinsa lafa baadiyyaatiin wal qabatee yeroo baay'ee kan ka'u waa'ee magaalaa jalatti daangeffamuu lafa baadiyyaa kanarratti isa kanarratti illee osoo waa jettanii. Magaalaa jalatti daangeffamuu labsii kana keessatti baay'ee bakkatti labsii duraanitiin wal qabatee mirgi qonnaan bulaa keenyaa miidhamaa ture qorannoon kan agarsiise illee kana jechuudha. Lafumaa ka'ee pilaaniidhaan magaalaa jala daangessu kanaan dura hojmaanni ture jechuudha. Pilaanii jala akka galeen immoo qonnaan bulaan maal godha itti fayyadamuu hin danda'u. Maal ati magaalaa jala galteettaa pilaaniidhaan magaalaa jala galteettaa mirga kee kana nuti keessummeessuu hin dandeenyu. Eenyu warri ganda baadiyyaa jala jiran. Magaalaa immoo yeroo qonnaan bulaan lakkii ati lafa kana sirna walharkaa fuudhinsaa seerota rogummaa qabaniin irratti hundaa'e beenyaa kaffaleen fudhanne kanaafuu amma mirga tajaajila kana sii kennuu illee hin danda'u. Kana gidduutti qonnaan bulaan baay'ee rakkachaa ture jechuudha. Qorannoodhaan illee kan adda ba'e yeroo seera kana wixineessinu kan hubanne jechuudha. Kanaaf rakkoo kana erga rakkoon kun adda ba'ee falli maalirra kan jedhu amma labsii kana keessatti keewwata 26 jalatti sirriitti tumame jechuudha. Lafti tokko qonnaan bulaan karaa lamaan magaalaa jala galuu danda'a jechuudha. Jalqaba magaalaa jala galuudhaaf sirni walharkaa fuudhinsaa gaggeeffamuu qaba. Eenyuuf eenyu jalatti warra magaalaa laficha ofitti daangeffataniif warra immoo baadiyaa lafichi bira turerraa jechuudha. Walii isaaniitiin sirna walharkaa fuudhinsaa gaggeessu. Sirna walharkaa fuudhinsaa kana yommuu gaggeessan moodaalitiin lama dhufuu danda'a. Tokko moodaalitiin dhufu keessaa laficha sana guutummaatti beenyaa kaffalanii qonnaan bulaarraa fudhatanii warri magaalaa jalatti daangessuu danda'u, pilaaniidhaan daangeffachuu danda'u. Lammaffaa immoo qonnaan bulaa dhumti sana akkuma laficha qabateen magaala jala akka galu taasisuu danda'u jechuudha. Moodaalitii lama. Yoo qonnaan bulaarraa beenyaa kaffalanii laficha fudhatanii magaala jala galchanii qabiyyichi kan magaalaatii magaalaa irratti ajajaa qonnaan bulaan mirga isaa sana fayyadamaa jechuudha. Beenyaan kaffalamee fi sana irratti hundaa'e. Yoo garuu qonnaan bulaa kana walumaan daangessanii garuu beenyaan kaffallate qonnaan bulaan mirga guutu duraan lafa baadiyyaa irratti qabu kan qabu ta'uu isaati. Daangeffama tokko malee jechuudha. Kan kanaan dura amma ati asitti hojii qonnaan gaggeessitu yookaan kennaan dabarsitu yoo dabarsite immoo bakka itti dhaqee galmeessifatu illee dhabee rakkachaa ture bakka itti tajaajila argatu rakkachaa ture. Labsii kana keessatti karaa mirga qonnaan bulaa horsiisee bulaa gamiisa horsiisee bulaa fayyaduu danda'uun magaalaa jalatti akkaataa itti daangeffamu sirna kamiin ta'uu akka qabu ifatti tumamee kan jiru ta'uu isaati. Kanumaan kaasa. Obbooseen. Ayyee. Babal'ina magaalaa wajjin wal qabsiisee magaalaan babal'ataa jiru gara dalgaa gaafa gara dalgaa babal'atanii pilaanii magaalaa durii irratti kabiraa dabalataa deemu. Kun uumamuma gaafa magaalaan guddataa deemtu waan uumamuu jechuudha. Amma yeroo bal'atu kan ammoo lafti daangaa magaalaarra jiran hedduun isaanii qotee bulaa horsiisee bulaadhaan kan qabame. Amma gaafa bal'atu akkamitti bal'atuudha. Tokko kana.
Lammata yoo bal'ate ammoo qotee bulaa fi horsiisee bulaan magaalaa jala gaafa galu akkamitti magaalaa jala galu kan jedhu seerota keenya keessatti gaaffitu jira. Inni kun maal uume administrative vacuum ka jennu daangaa magaalaa fi daangaa baadiyyaa gidduutti uume jechuudha. Administrative vacuum gaafa uumu namni gaafa magaalaan itti bal'atu mirga kiyya dhiiba waan jedhuuf keessattuu qotee bulaan horsiisee bulaan keenya mirga kiyya miidhuu danda'a waan jedhuuf lafa karaa seeraan alaatiin dabarsaa akka ture beekamaadha. Magaalota keenya hedduu yoo ilaalle asuma Finfinnee magaalaa keessa jiraannu kana yoo ilaalle sirna osoo hin qabaatin bal'atee qotee bulaan mirga isaa dhabee har'a rakkoo guddaadhaaf kan saaxilame baay'ee arginee jirra. Kanaaf maal gochuu qabnaa ka'edha. Wanni nuti gochuu qabnu pilaaniin magaalaa eeriyaal kaartaa kaasanii naannoon kun akkuma jiru pilaanii magaalaati jechuu qofa osoo hin ta'in sirni yoo uumamuu akka qabu seera kana keessatti ulaagaa dirqamaan taa'ee jira. Sirni kun maanni walharkaa fuudhiinsa kan jedhamu jiraachuu qaba. Akkuma isin jedhe kanaan dura pilaaniin kan agarsiisu daangaa magaalaatii achitti bal'ateeti pilaaniin daangaa magaalaas jedhee agarsiisa. Qabatamatti garuu walharkaa fuudhiinsi taasifame qotee bulaan lafa sanirra jiru. Horsiisee bulaan lafa sanirra jiru. Yoo lafti isaa irraa fuudhame beenyaan kafalamee fi akkaataa seera rogummaa qabuun beenyaan isaa seetil ta'ee kennamee fi achirraan kaane yookiin ammoo gara magaalaatti as ce'ee mirga guutuu yeroo lafa baadiyyaa jala jiru yookiin bulchiinsa lafa baadiyyaa jala jirutti mirga guutuu san qabatee hin dhufne jechuudha. Haala kanaan namni akkuma duratti siin jedhe lafa karaa seeraan alaatiin dabarsee fixe. Sodaadha kun. Sodaa kana hambisuun maal nu barbaachisa? Walharkaa fuudhiinsatu barbaachisa. Magaalaa fi bulchiinsi baadiyyaa naannoo san jiru waan qotee bulaan daangaa sanirra jiru daangaa magaalaa jala gaafa galu qotee bulaan tarraa'ee qabeenyi inni qabu adda bahee maatiin inni qabu adda bahee itti fayyadamtoonni lafa sanirra jiran hundi adda bahanii magaalaa fi baadiyyaa walharkaa fuudhinsa taasisuu qabu. Kun dirqama. Yoo walharkaa fuudhinsa hin taasisne walharkaa fuudhinsa hin taasisne mirgi abbaa qabiyyee lafa baadiyyaa kan daangeffama magaalaatiin gara magaalaa jalatti gale sun mirga guutuu qabatee hafa. Hektaara 5 yoo qabaate hektaara 5 isaa qabatee hafa jechuudha. Akkaatuma dura sanii itti fayyadama. Yeroo tokko maaltu dhufa? Fakkeenyaaf gaafa magaalaa jala galu pilaanii magaalaa gaafa hojjetamu naannoon sun itti fayyadamni isa waan biraa agarsiisuu danda'a. Qotee bulaan garuu qotachaa jira. Horsiisee buloota irratti horsiisaa jira. Mirgi isaa kun hin sarbitu. Walharkaa fuudhiinsa taasiftee yoo naannoon sun fakkeenyaaf akkaataa pilaanii magaalaatiin horsiisaaf kan hin taane ta'e beenyaan irraa fuudhamee akkaataa seera beenyaatiin mirgi abbaa qabiyyee kanaa guutumatti eegamee fi irraa ka'a malee administrative vacuumiin uumamee vacuumii kana keessatti seer dhablummaan bulchiinsa lafaa wajjin wal qabatee ta'uu hin qabu ka jedhu sirni walharkaa fuudhiinsa jedhamu kun diriiree. Kanaaf walharkaa fuudhiinsa yoo taasifame namni kun yookiin qotee bulaan horsiisee bulaan qabeenya ofii qabatee lafa ofii qabatee gara magaalaatti ce'a. Gara magaalaatti ce'ee qonna magaalaatiin jiraachuu danda'a. Magaalaa keessatti akkaatuma duraan itti fayyadamaa tureen itti fufuu danda'a jechuudha. Yoo kana miti jedhe bulchiinsi magaalaa kun siin jedhe maal godha? Akkaataa pilaanii magaalaatiin bakki sun qonnaaf yookiin horsiisaaf kan suitable hin taane yoo ta'e sirna due process of law yookiin sirna seeraa eegee mirga qotee bulaa kana eegee irraa kaaseeti lafa san akkaataa pilaanii magaalaatiin taasisaa jechuudha. Kanaaf seera duraa keessatti wanni walharkaa fuudhiinsa jedhamu kun hin jiru. Labsii 130 keessa yoo ilaalle walharkaa fuudhiinsi waan hin jirreef namni sodaan itti dhaga'ama. Haala kanaan sirni kun sirna seeraa akka ta'u ulaagaawwan dirqamaa bulchiinsa baadiyyaatii fi bulchiinsa magaalaa irraa akka ta'u walharkaa fuudhiinsi gaafa raawwatamu waan kana akka dirqamaatti guutuu akka qabu seera kana keessatti waan tumamee fi mirgi kun keessattuu wabii namni lafa baadiyyaa keessa jiru qabu lafarratti wabii ati qabdu abbaa lafaa ta'uu qofa osoo hin ta'in abbaa qabiyyee ta'uu qofa osoo hin ta'in wabiin seeraan namni kun akka lafa kan kee lafa isaa irraa hin buqqaan gaafa magaalaa jala galu haala hin taaneen akka hin buqqaane waan ittiin eegdu keessaa tokko kana waan ta'eef hamma walharkaa fuudhiinsi raawwatamnetti namni sun mirga dur lafa baadiyyaa yeroo
lafa baadiyyaa jala jiru yookiin bulchiinsa lafa baadiyyaa jala jirutti qabu magaalaa keessattis kan qabu ta'uu seera kana keessatti tumamee jira. Waa'ee seeraan ala qabatamuu lafa baadiyyaati. Labsiin itti fayyadamiinsaa fi bulchiinsa lafa baadiyyaa naannoo Oromiyaa kuni dhimma kana akkamitti keessummeessee jira wanta jedhu. Lafti baay'inaan seeraan ala qabatamaa ture. Yoo qabatamu immoo kan baay'ee nama ajaa'ibu seerri argannaan lafaa jedha labsii lafa baadiyyaas haa ta'u seerota biroo ilaalamu lafti kan argamuu danda'u karaa kan mootummaan qoodinsa mootummaan kennuun inni biraan immoo dhaalaaf kennan jedhee seerri ifatti hin tuma jechuudha. Kanaan alatti karaa itti lafti argamu hin jiru ture jechuudha. Haa ta'uti garuu tokko labsii lafa baadiyyaa 130 raawwachiisuu fi dambii bahee jira dambiin naannoo Oromiyaa. Dambii sana irratti namni waggaa 12 olii fi lafa tokkotti seeraan ala qabatee fayyadame gaafatamuu hin danda'u yaada dhuun kaa'a jechuudha. Darbisa yeroo kaa'a jechuudha. Kana jechuun maa'inni lafan argattaa jechuudha karaa seeraan namni si gaafatu taanaan seeraan ala iyyuu qabatte waggaa 12 booda seeraan ala lafa qabattaa jechuudha. Yookaan immoo bittaan gurgurtaa lafaa dhorkaadha. Heerri mootummaa sin dhorkaa. Idaadhaan qabachuun lafaa dhorkaadha. Karaa faallaa kanaatiin ta'een lafti yoo qabame waggaa 12 seeraan alaatti qabattee kan kee ta'a yookaan immoo hin gaafatamuu jedhee tume. Kana jechuun moodaaliitii biraa lafti ittiin argatamu jechuudha. Seeraan ala lafa yoo qabattee waggaa amma kanaa turte lafa argattaa jechuudha. Kun sirrii akka hin taane qajeeltoo yeroo mootummaa kan federaalaas haa ta'u kan naannoo Oromiyaa waliinis tootaalii kan hin deemne ta'uusaa. Kanarraa ka'uudhaan labsii 248 lafa baadiyyaa naannoo Oromiyaa amma haaraa tumame kana keessatti lafti seeraan ala qabatame yoomiyyuu deebi'uu akka danda'u. Waggaa 100 qaban hin deebi'a jechuudha. Seeraan ala idaa qabsiisuudhaan namarraa yoo fudhatte maallaqa akka idaatti qabatamee qonnaan bulaarraa kan fudhatamu yoo ta'e yookaan immoo seeraan dhaala dhaqee kan nama dhuunfaas haa ta'u kan mootummaas waggaa hedduu yoo irra taa'e hin deebisaa jechuudha. Eenyuuf deebi'a? Inni deebi'u tokko namichumti innumti karaa seeraan alaa dabarsee gaafatee fudhachuu danda'a. Kan dhuunfaa yoo ta'e qabiyyeen gosa 3 jira gaa. Qabiyyee dhuunfaa jira, qabiyyee mootummaa jira, qabiyyee waliin jira. Labsicha keessatti beekamtii kan qaban jechuudha. Qabiyyee gosa 3 jechuudha. Kanaaf qabiyyee mootummaa waggaa 100 yoo qabate irra ta'e mootummaan gaafatee deebisaa jechuudha. Yoo deebi'u baankii lafaa mootummaatti deebi'a. Kanuma nama dhuunfaayyuu immoo namichi yoo gaafanne mootummaan nu deebise baankii dhuunfaatti deebisuu danda'a. Jalqabuun ka'umsumarraa yoo ilaallu abbaan qabeenyummaa lafa baadiyyaa haa ta'u lafa magaalaa kan mootummaa fi kan uummataati jedhameera. Mirga itti fayyadamaa guutuu ta'edha malee kan kenname jechuudha. Kanaaf sanas deebisuu danda'a seeraan ala qabatameera. Bittaaf gurgurtaan dhorkaadha jedhee seerri tokko kaa'u namni lafa bitee walirraa gurguree yoo jiraate mootummaan deebisee baankiitti galchuu danda'a jechuudha. Tokko kan. Kun labsii duraan irra kan turre garuu amma haara labsii kana keessatti kan tumame. Kun immoo maal yaadameetu lafa seeraan ala qabatamu ijaarsawwan seeraan alaa gandoota baadiyyaa keessatti raawwatamu ittisuu kan dhaabsisuudhaaf jechuudha. Waan hundumtuu sirnaan hoogganamu waan qabuuf, waan hundumtuu seeraan hoogganamu waan qabuuf dhimmoota kana labsii kana keessatti karaa iftoomina qabuuf tumamuuf yaalameera jechuudha. Kanaaf uummanni keenya illee baanne lafti seeraan ala qabame taana yeroo kamiyyuu kaa taanaan kana beeketti galuu qabaa jechuudha. Haala kanaan kan tumamee jiru jechuudha. Mee obbo Hussein labsii lafa baadiyyaa naannoo Oromiyaa haaraa kana irratti keessayyuu gara kutaa 7ffaa irratti jechuudha. Tumaaleen adda addaa jiru. Isaan keessaa tokko amma obbo Ibsaan kaasaa jiran waa'ee darbiinsa yerooti. Dhorkaawwan adda addaa illee jiru. Adabbii dabalata jechuudha. Isarratti yaada dabalataa. Dhorkaa wajjin wal qabsiisee dhorkaawwan ta'an keessaa tokko dhorkaawwan garaagaraa ta'anii jiru. Lafa bituuf gurguruun dhorkaadha. Maaliif bituuf gurguruun dhorkaa ta'e? Heerri nuti fayyadamaa jirru sirni heeraa amma fayyadamaa jirru lafti akka gurguramu akka darbu hin ayyamu. Biyyoonni biraa moodaalitii garaagaraa qabu. Lafti isaanii kan gurguramu siin jira haala addaatiin vaaliyuu qabaatee kan darbu siin jira. Biyya keenya keessatti garuu lafti haala kanaan hin tumamne kanaafuu seerota gara olii jiran haga walii gallee gara barbaadnutti yookiin gara namni barbaadutti yookiin gara
biraatitti jijjiiramutti heerri amma jiru kabajamuu akka qabutti amanna. Seerri kunis gaafa wixinaa'u ulaagaawwan heera mootummaa naannoo heera mootummaa Oromiyaatiin ta'an ammatee wixinaa'ee jechuudha. Kanaaf dhorkaawwan kunniin dhorkaawwan gama kanaan jiran lafa dabarsuu keessattuu akkaataa seeraan taa'een alatti lafa dabarsuun dhorkaa akka ta'e kaa'amee jira. Amma akkaataa seeraan taa'e kanarra darbee namni gaafa lafa dabarse ammoo maal goona kan jedhu labsii 130 keessatti adabbii hin qabu. Fakkeenyaaf namni tumaawwan labsii 130 gaafa jedhu kan bulchiinsa lafa baadiyyaa labsii 130 bara 1999 ba'ee tumaawwan labsii kanaa cabsee gaafa argame akkaataa namni itti adabdu hin jiru. Seerri cabeera garuu adabbiin isaa isa fide boodarra dambiidhaan ba'e. Dambiidhaan adabbii baasuun ammoo mirga akkanaa kana keessattuu mirga adabbii labsuu kan baasuu qabu bakka bu'oota ummataa naannoo irratti caffeedha jechuudha. Kanaaf seera dambiidhaan nama akka adabu hayyamuuni beezikaalii dogoggora. Maaliif dogoggora? Bakka bu'aan lammiilee caffee keessa jiru harka irratti baasee dambii kana irratti harka irratti baasee lakkii adabbiin isaa hagana ta'uu qabu hagana ta'uu qaba inni kun kana ta'uu malee kana ta'uu qaba jedhee harka irratti baasee mirkaneessine. Sababni mirkaneessineef dambiin qaba'u mana maree bulchiinsaa yookiin kaabineedhaan ba'a jechuudha. Kaabineen ammoo seera baasuu keessatti aangoo bakka bu'iinsaa qabu. Bakka bu'iinsa maal irratti? Dambii qofa irratti. Waan labsii keessa taa'ee irratti babal'isanii waan san raawwachiisuuf baasu malee dambiidhaan baasuu waan hin ayyamamnee fi adabbiiwwan achi keessa taa'an kan ol fiduu barbaachisa. Gara labsiitti lammata adabbiiwwan biraa immoo jiran. Adabbiiwwan haaraan tumaawwan labsii kanaa wal qabatanii tumamoo waan jiraniif adabbiin kana labsii kana keessatti haala ittiin raawwachiisuu danda'uun labsiin kun tumee jira jechuudha. Kanaaf namni adabbii kana darbee argame immoo jalqaba labsiin baheera. Labsiin kun gaafa labsame gaafa magaalaa Oromiyaa irratti maxxanfame irraa kaasee lammiiwwan hedduu biran dhaqqaba jennee yaanna. Lammiin hundinuu beeka jennee tilmaama fudhanna akka nama seeraa tokkotti. Tilmaama kana gaafa fudhannu waan beekerraa immoo of tiksuu qaba. Tumaawwan achi keessatti dhorkaa ta'an raawwachuu cabsuurraa of tiksuu qaba. Waan taasisi jedhame immoo taasisuu qaba jechuudha. Yookiin waan akka seerri taasisi jedhee isa ajaje san taasisuu qaba. Yoo hin taasifne immoo adabbiin seera kana keessatti waan ta'ee jiruuf haala kanaan tokkoon adabbii keessa taa'ee jira. Kanuma jechuu barbaada. Abbootii alangaa naannoo fi wixineessitoota seeraa obbo Ibsaa Camadaa fi Huseen Dafoo as istuudiyoo keenyatti argamtanii labsii bulchiinsaa fi itti fayyadamiinsa lafaa naannoo Oromiyaa irratti ibsaa fi yaada bal'aa waan nuuf kennitaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Galatoomee. Isinillee asitti nu affeertanii haala kanaan ibsaa labsii kanarratti akka kennu gochuu nu taasisuu keessaniif guddoo galatoomaa. Hayya daawwattoota keenya marii keenya asumaan xumurra jechuudha. Mariisaa kan isin wajjin turan Haayiluu Miidhagsaati. Marii biraatiin hanga ol agarrutti turtii gaarii.